ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa koo dhagalanne waaqayyo dhafaa ta'u sinillee kan nagaa tatan abdii guutuun qaba. Egaati guyyaa muraasaaf badeetiin jira badukootiif dhiifaman sinin jedha. Har'a viidiyoo haaraa qabadhee sinii dhufeetiin jira akkuma hedduun keessan koomenti yaatti nagaafachaa turtanii. Egaati gara viidiyoo kiyyaatti son darbini warroonni yuutuubii kiyyaaf haaraa wataatanii baga nagaan dhuftanii nooraa sinin jedhe simadheetiin jira. Akkasuma warroonni dura turtan immoo bakka jirtan hundumatti waaqayyo nageenya isaaniif haa baay'isuun sinin jedha. Egaati yuutuubii kiyya warroonni sabiskiraayib son godhin bira dabartan immoo akka yuutuubii kee sabiskiraayib gootan abdiidhaan kabajaadhaan sin gaafadha. Egaati viidiyoon kiyya har'aa waa'ee rifeensa kan keenya kan fuuldura kanaan dhume yookiin immoo kan haphateedha. Hedduun kan keessan nagaafachaa turtan jechuudha. Rifeensa fuula kana fuulduraan haphate yookiin immoo fuulduraan duraa dhume haala kamiin deeffachuu dandeenya kan jettanidha jechuudha. Innis maalidha? Viidiyoo darban irratti viidiyoo hedduu hojjedhetu nan jira. Warroonni osoo ilaalin bira dabartan immoo profaayilii kee jala seenuudhaaf viidiyoo intanan dura galaksee ilaalan sinin jedha. Tokkoffaan bishaan ruuzii, inni lammataan bishaan shunkurtii fayyadamnee akkasuma immoo wantoota biraa fayyadamnee akkamitti rifeensa keenya isa fuulduraan duraa dhume akkamitti deeffachuu dandeenya kan jedhudha. Har'a wanti nan isin qabadhe isiniif dhiyaadhe rifeensa fuuldura keenyaan dhume akkamittiin deebisuu dandeenya kan jedhu irratti qurufudii fi ruuzii fayyadamnee akkamitti rifeensa keenya fuulduraa isa dhume akkamitti deeffachuu dandeenya kan jedhudha. Egaati yeroo jalqabaa waa'ee qurufudii irratti viidiyoo isin hojjedhe isin jira. Qurufudii zayitii wajjin akkamitti fayyadamnee rifeensa keenya kan bubuqa'u akkamitti nambisuu dandeenya kan jedhudha. Har'a immoo ruuzii fi zayitii qurufudii fayyadamnee akkamitti rifeensa keenya isa bubuqaan yookiin immoo adda keenyarraan kan dhume deeffachuu dandeenya kan jedhudha. Egaati viidiyoo kanarraa wanta hedduu akka baratan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo tana dura hojjedhe isin argisiisallee akkuma isin fayyadutti ta'e isa kanallee haala kanallee yoo fayyadamtan immoo hedduu isin fayyada jedhee waan yaadeef jechuudha. Ruuziin illee akkasuma rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Qurufudiin illee zayitii wajjin hojjennellee yoo akkasitti fayyadamne isa lammataa immoo qurufudii ruuzii bakka tokkotti fayyadamne yoo hojjenne rifeensa keenyaaf hagam barbaachisaa akka ta'e hundi keessa jiru beektu jechuudha. Kanaaf ruuzii fi zayitii qurufudii adda addaa fayyadamu irra bakka tokkotti osoo fayyadamne yoo isa jedhudha. Kanaaf viidiyoo kiyya haga xumuraatti akka laaltan abdiin isinirraa qaba. Waan isiniif hin galle immoo gaafadhaan isiniin jedha. Egaati warroonni gaafii biraa qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo biraa isiniif hin hojjedha jechuudha. Viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik gochuun hin dagatina. Akkasuma warroonni osoo sabiskiraayib godhin bira dabartan sabiskiraayib akka gootan abdiin isinirraa qaba. Egaati gama viidiyootti isin dabarsaa haga xumuraatti ilaalaa isiniin jedha. Turtiin keessan viidiyoo wajjin haa ta'u.
Egaatii haala argitan kanaan qopheeffannee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenya. Yeroo dibannu keessa rifeensa keenya dibannee akkasuma sa'aatii murtaa'aa irra tursiifnee dhiqachuu dandeenya jechuudha. Yoo dhiqachuu hin barbaanne illee haga sa'aatii barbaadee yoo nurra ture rakkoo hin qabaatu. Maaliif qurufudiin illee rifeensa keenyaaf miidhaa ruuzinis akkasuma waan miidhaa hin qabaanneef sa'aatii dheeraa illee yoo tursine rakkoo hin qabaatu. Yeruma dibannee yeruma nuuf mijaa'e dhiqachuu dandeenya jechuudha. Egaatii haala kanaan mana keessatti qopheeffannee itti fayyadamuu dandeenya. Akkasuma warroonni rifeensi keessaa gara duubaatti sanirraa deeme inni lammataa immoo yoo rifeensi keessan kan haphaate jechuudha. Haala kanaan qopheeffattanii itti fayyadamuu dandeessu. Egaa viidiyoon kun osoo tolee jiraate yoo irra barattan jiraattan hiriyoota kan keessaniif sheerii godha. Akkasuma immoo yoo YouTube keessa subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha kennaawwan kan koo. Egaatii viidiyoo biraatiin hanga walitti deemtu turtiin keessa Video berat nang gawal tadem tu turtin kesan turti gara sani patau YouTube ke subscribe goda wanti sanin galle comment jara tanah barisa akasuma moyu bakan dogongoreti dogongora ko sanatti mana serran sanin jada turtin kesan turti gara sani patau nagan naftra